Inni wanta guddaa waan hojjeteef Waaqayyoon faarfadhaa. Wanti inni godhes guutummaa biyya lafaa irratti haa beekamu. Isaayyaas 12:5. Yesus yabbaa dhugaa koo. Oduu gammachiisaa nagaanii faraarri Waaqayyoo qixaaf kallattii jirtanitti isiniif haa baay'atu jenna. Kaasee murtiin obomboleesses tarkaadhee balleesse. Sagalee misraachoo waldaan ijoollee Waaqayyoo toora onlaayinii irratti argamtu koonfiraansii afuuraa guddaa qopheessitee jirti. Yemmuu gogaan kona gubee yaaddoon biyyan na hubee alagaa firrii na jiibee. Sitanaaf ta'ee nagaa koo sirkaatti banne maqaa. Maarree guyyaan sagantichaas guyyaa 27 ji'a 12 2021 hanga guyyaa 29 ji'a 12 2021 yookiis guyyaa 18 ji'a 4 2014 hanga guyyaa 20 ji'a 4 2014tti walitti fufinsaan guyyoota sadiif sagantaa konfiraansii guddaa qopheessitee jirti. Egaa maarree waldaan ijoollee Waaqayyoo bara kana keessa gaarummaa fi gargaarsa Waaqayyoo ishiidhaaf godhe hedduun haa jiraatan iyyuu malee isaan keessaa wantoonni waldaan ijoollee Waaqayyoo bara kana keessa irratti Waaqayyoon galateeffattu sagalee Waaqayyoo keessaa ka'umsa godhachuun sagantaa kana kan ishiin qopheessite. Luqaas 1:37 Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru jedhee deebiseef jechuun barattoota biyya keessatti carraa barnootaa hin arganne lafa garaagaraa kutaafamantiin otoo addan qoonne walitti qindeessuudhaan barattoota hedduu waggaa 3ffaaf kunoo bara kana barsiisanii eebbaaf qopheessitee jirti. Maal kana qofaree Isaayyaas 12:3 isin gammachuudhaan burqaa fayyinaa keessaa bishaan ni waraabbattu yeroo sanatti isin Waaqayyoon galateeffadhaa maqaa isaas waammadhaa gocha isaa saba hundumaa keessattis beeksisaa akkuma jedhamu. Egaa waldaan ijoollee Waaqayyoos wantoota danuuf Waaqayyo galateeffatti. Maal kana qofaree egaa akkasuma kitaaba mata dureen isaa iyya dhageetti dhabe jedhu jiruu fi jireenya dubartoota biyya Arabaa ormaatiin kan wal qabatu barreessanii egeree boruutiif fakkeenyummaa fi dhaloonni kan irraa baratan muudannoof seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e barreessanii kunoo dubbistootaaf dhiyeessitee jirti. Egaa Waaqayyo bara kana keessa ishii gargaaree lubboonni hedduun isaaniillee Kiristoos Yesuusin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatanii jiru. Akkasuma obboloonni keenya baay'een isaanii gargaarsa Waaqayyo isaaniif godheef gara biyyaatti deebi'aa jiru. Isaaniif illee Waaqayyo ni galateeffanna. Egaa sagantaa kanarrattis wangeelli humnaan ni lallabama, dhukkubsattootaafis ni kadhatama, faarfannaa diraamaa adda addaatiin maqaa Waaqayyoo ni jajama. Akkasuma egaa tajaajiltoonni Waaqayyo bara kana keessa dhibeenuu kaasee hedduunis sagantaa kanarratti affeeramanii jiru. Isaanis hojjetaa wangeelaa Eebbaa Abarraa, hojjetaa wangeelaa Tsaggaa, akkasuma paaster Siidaa Margaa, paaster Yaadasaa, akkasuma nama Waaqayyo raajii Addaamoo dhufeeraa fi raajii Yoosef Salamoon, akkasuma obboleessa keenya faarfataa Eeliyaas Caalaa fi faarfataan Daraaraa Taakkalaa kan argaman yommuu ta'u, maal kana qofaree waldoonni toora onlaayinii irratti argaman hedduun isaaniis isin tajaajilanii tajaajilamuudhaaf affeeramanii jiru. Maarree fagoof dhiyootti kan argamtan hundumti keessan affeeramtanii jirtu. Kottaa tonu wajjin sagantaa kana hirmaadhaa jenna. Egaa maarree gara sagantaa kanaa dhufu namoonni barbaadan lakkoofsa bilbilaa toora iskiriinii keenya irratti argitan
ida'uu 97 1557 8753 30 akkasuma lakkoofsa dabalata ida'uu 97 33 45 59 14 jettanii nuu bilbiluudhaan dhuftanii hirmaattota eebba sagantaa kanaa ta'uu ni dandeessu. kan galte qaali lafa diddiite licheetus bemaale lafa murteetta kan galte qaali lafa diddiite licheetus bemaale. Egaa warri amantanis ta'e kan hin amanne hundumti keessan kottaatu hirmaattota eebba sagantaa kanaa ta'a isiniin jenna. Egaa manuma mana keessan ta'atu toora onlaayiniitiin kottaatoon wajjin hirmaattota eebba maaddii sagantaa kanaa ta'a isiniin jetti waldaan ijoollee waaqayyoo. Namnu nama duute baddusaa dee'uun kakaasa jaalewwaniif goota tasaa faarsee lafa raasa maaliyoon jajee gooticha naaf dhiiga dhangalaase golgotatti golgoleessa diina canqolaa. Hundumti keessan affeeramtaniittu ariifadhaatu kottaa sagantaan kun isin hin darbiini.